Yoo yana genne baraadha. Gabbodaadoo jirtu nagaa fayya qabdu. Guyyoo haaroo bajirma jedhama. Yeroo dheeraa TikTokii qabdaa jedhanii nagaafachaa turanii. Akkuma karaa akkaatiin namoota hedduutti man TikTokii hin fayyadam ture. Sababi immoo TikTokiin baanan tuni addunyaarraa lawless state jedhee qayaam keessaa tokko TikTokii lafti seeriin qabni jechuudha. Tokko TikTokii baanan kana lammeessoon ammoo Itoophiyaan laf seeriin qabdi turte. Amdi qotas gabbaa'uu jirti. TikTokiin tullee laf seeriin qabnu waan taateef kanaaf yeroo dheeraaf irra badee dhufu didee taatullee is part of our life taate jirti. Social media khamiyyuu khabariifiti iddoo jireenya qalmi namatti wal argu yaaditi wal jijjiiratu waan taateef hiriyootiti tajaaladhe dullee mi karasulleen kootu waan naan jedhaniif kanaaf dhufe. Harki caala immoo addunyaa tan gubbaa gaaf jiraannu ilmi namaa actors jedhan yookaan actors script jireenya isa barreessuuf rabbi guddayya ilmi namaa waan itti kennan sun jiraataa jechuudha. So TikTokiin jaalanna jibbinullee script rabbiin barreessa jireenya addunyaa fi keessa tokko waan taateef itti daramuu fi allee murteessa jira. Ilmaan Oromoo karaa kanaanii wal baruu dandeenya, wal arguu dandeenya. War daansii beeku, war waan nan barsiisa qabu. Warra kana daawwachuuf murmurallee ni dhufa. Asirratti follow na tolchaa namootillee na follow na godhan itti naa himaa jedha. Akkana walti tachaa.